Tole botaayee gaaf deebiin wajjin gochuudhaaf eeyyamamoo ta'uu keessaniif galatoomaa. Yeroo jijjiiramaa sana abdiin uummata Oromoo maal fakkaata ture? Abdiin namoota hedduu akkam ture? Akkamitti madaaltu isin waan yeroo san ture? Achi haa jalqabnu. Gaafa jijjiiramaa suni haalli uummanni keenya keessa ture atis beektu gammachuu guddaadha. Kan namni abdachaa ture gidiraan silaa bara 150 keessa turame hundumtuu inni hiikkataa dimokiraasiin hin dhufaa. Gaafiin uummanni kaasaa ture ka afaaniin wal qabatu, ka diinagdee wal qabatu, dhimmoota jajjaboo gaafa sani lakkaa'amee ka'aa ture sun hin deebi'aa. Uummanni keenya nagaa hin argataa, bilisummaadhaan bahee galaa, hin ijaaramaa, hin hojjetaa, badhaadhinatti bahaa. Poolitikaan keenyas hin qaroomaa. Rasiin duraanuu aadaa keenyaa gadaa qabnaa. Poolitikaadhaaf jennee wal ajjeesuun hin dhaabbataa. Filannoon dimokiraasiin ka dhugaa hin dhalataa. An achitti Oromoo waliin dubbatee dubbii fixata malee sabaaf sablammii wajjinis obbolummaadhaan jiraata malee rakkoon hin jiraatu. Bakka darbee bari rakkoo dhumee ka jedhu abdiin akkasii turee jira. Warri alaa gales jira. Warri keessaa hidhaadhaa bahes jira. Gammachuun tures baay'ee guddaadha. Gaafa san jalqaba irratti dirreen siyaasaatis banameera. Namni akka fedhetti dubbachaa, akka fedhetti socho'aa. Wanni sun turee jira. Hamileen namaa guddaa ture. So abdiin gaafas ture baay'ee guddaadha kaatuu beektu jechuudha. Keessumattuu waggoota 4 darban kana Oromiyaa keessatti dararaan sarbamni mirga namoomaa lammiilee irra gahu heddummaatee jira. Bakka hedduudhaan namooti rakkoo keessa akka galan ni himama. Kanaaf ka'umsi maali jettu? Rakkoo ga'e kanaafoo eenyutu itti gaafatama? Baay'ee dubbii ijoon as jira. Maddi rakkoo kanaa siyaasaan mooraan siyaasaa Oromoo diigamuudha. Gaafa duraa erga tokko qabsoofne gola adda addaa keessa ture. Namni aktiivistummaan hirmaate jira. Kan jaarmadhaan hirmaate jira. Bakka adda addaa irraa namni qabsoo kana godhee sabaaf sablammii wajjinis keessattuu